hawwiirra caala, cameerra caala, sirra caala, nama kamirra caala jechuu miti. Sii galeera ilaalchichi sanadha. Sii dhufe? Haa ta'u akkasii amma naaf deebiste fakkaata hangayaa. Kanaafuu amma ajandaan isin qabattan isa eebbisuudha. Isaaf gargaarsa yoo jiraate gargaarsa sassaabuudha. Isa eebbisuu sun taane tokko waa'ee ishee cokkoo namaa akkasiin turte yookaan ishee akka haadha manaa takka yaadaan turretu. Namni informeeshina isaafis jidduu seenee beekuun jira natti hin fakkaanne warroota as keessa jiran kana keessa maaliif hin jiru? Amma mucaan viidiyoo harka qo'isiif dandeessa. Maaliif hin jiratte iyyan? Osoo jiraate namni dhugaa ayyee shawu shanagaan ture. Namni dhugaa harkaa qabu as bahee dhugaa san kana dhee mul'isa sii galee. Mucaan amma jala jiru sun osiin jennaan maal dide? Ragaa qabatama harkaan qabu. Peentee miti. Ramadaan baalee jira. Peentee miti beektanii. Abbaa barbaadaa ta'u. Haa ta'u ani koo kan inni irraa fuudhee haasaa jiru an namarra dhagee gaafan siin jedhu an kallattiidhaan kanaan qoradheera malee namoota kiristaanota kan keenyaarraa dhagee miti. Kanaaf namni dhugaa harkaa qabdan. Tokko immoo Amiinoo waan itti beekuu qabdu. Fakkeenyaaf yaadde manaa kee si waraantee billaadhaan. Yooti maal gooteedha kan isheen si waraantu? Tarii itti baay'isee yoo ani waa itti balleessa ta'a. Dirqama dhabni zimmetti lafa kaatee si waraanuu dandeessu. Malee utuma ishee gammachiisaa jirtu, utuutti ishee wajjin jiraataa jirtu, jaalala kennaafii jirtu si waraantu. Siigalee balleessaa wayii jira jechuudha. Wanti ati goote balleessaa wayii jira jechuudha. Bakka sanadha. Amma waraanamuun kee sirriidha jechuu jechaan jiru amma siigalee. Waraanamuun kee sirriidha. Dhugaa kee isa dura sin dubbanne. Eeyyee sana dudduuba garuu wanti biraan jiraadha. Amma gootu qo'e takkatti waan dubbaddu qaba. Nagaan tura. Mucaa Ramadaan Baalee jedhamu. Nagaan qaba. Hayyaa nagaan ture ishee. Galuu dide Ramadaan Baalee. Kootu rakkoon qabu ani waan barbaadee yoo haa ta'uti koo dhugaa san baasiiti viidiyoo maxxansii dubbadhu. Waan qabatu akka jedhee viidiyoochi na biran jiru. Viidiyoochi na biran jiru garuu bilbila isaanii si erguu hin danda'a manaa jedhee bilbiluma isaanii na ergi beekaa. Okay, sanuma godhate rakkoon qabu. Abbaa barbaaddes arrabsi ammallee arrabsi sanuma godhate. Isirraa eeggamisa. Wallahi. Hayyuun hin baate. Yaada himachuu barbaaddutu ni mate. Kana jira ka. Abet. Information yang ada yo jira tijara nunga gatina. Maka kata kata Ramadan tuh kakak tuh jerabar. Harka duretti maal jedhee kakataa jira hin agarre. Peentee qofa miti ijoolleen keenya fooroo jettee kijibdi. Peenteen hin kijibu peentee. Maal kija aboo namni lafa kaa'ee zayitii namatti naqaa gooba. Okey ragaadhaa. Ammoo tana TikTok kee jala si kaa'uu baate keessaanuu si erguu baate ammallee dubbii isaa dhuga enneen fudhannu haa tarsa'u malee inni akka barbaade sii galee. Hayyamaa qabaachuu qabda bar asii diibituudhaaf namni amma sana iyyuu deemaa. Yaa dhugaadha. Mucaa miidhamuu isaatti illee egaa yaa akka nama tokkotti miidhama namaatti illee hin gammadu garuu isheenis wanti akka isheen zayitii itti natti godhu wayii tokko jira.
yaa baay'ee waan baay'ee deemaara. Gurbaanii baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf duraan keessaan haasofsiisaan ture ani just normal tekstii godhaaf hin ture. Guyyaa tokko na arrabsee nanniisee bilookiin godhee jechuudha ergasii. Maal siin jechuun barbaade nuyi amma Yesuusii fi daboodhannee loladhannee waaqaaf lolluu hin qabnu. Waaqa nu lolu malee waaqa lolluuf hin qabnu. Waaqayyo immoo ulfina isaa eenyummaan ta'in ulfina isaa dabarsee namaa kennee hin beeku Waaqayyo. Namoonni ulfina ati Kiristoosii wajjin walitti buute jechuun dhala namaa wajjin arrabsitee anaan waan barbaadde yoo jette cubbuun keessii dhiifamuu danda'a. Maaliif ani jechuun nama foonidha waan ta'eef yoo waan barbaadde jette rakkoo hin qabu. Garuu hafuura Waaqayyoo walitti buute taanaan innumtuu ofiisaaf lolataadha. Waan nuyi hin hin qabu. Wantoota baay'eetu haasa'amaa ture. Mucaanii akkuma amantiitti yoo dhumne waanuma tokko keessa hin jiru gurbaan sun. Waanuma tokko keessa yeroo hin jedhu humaanitii hin qabu. Humaanitii dhala namummaa hin qabu. Maaliifi namni namummaa qabu tokko namummaa nama kan biraa kabaja ture. Amantii nama kan biraa kabaja ture. Sii galee tokko amala wallaalotaa yoo beekta ta'e barsiisuudhaaf ariifatu wallaalonni waa haasa'uudhaaf ariifatu. Mucaan kunisuma dhaqee amantii sana qabate barsiisuutti kee faarfannoota achi keessatti faarfachaa ture jijjiiruutti kee faarfannaa baachaa faalaaltee itti yoo wantoonni gochaa ture. Amantii nama arrabsuutti kee egaa achi keessa namoonni xiqqoo ishee beekumsa amantii qabanii dhaabsisuu dura dhaabachuu dura ture. Utuu silaa dogoggorri mucaa kanaas hin fagaatu ofiinis amma kana miidhamu ture. Siigalee. So maal siin jechuun barbaade wallaalummaan al tokko si balleessa. Ani waa'ee abdii dhugaa dubbachuu fi ishuu godhadhee haasa'uu hin barbaadu. Maaliif hojii wajjin waan baay'ee jira. Wanti biiziidhaan waan baay'ee jira waan ta'eef waa'ee nama wallaalaa ammati fakkeenyaaf waa'ee saawwaan hin marratti jennee saawwi seenaa gabaabaa qabdi kaa. Si galeeraa? Waan ingilitti kenna. Yaa, I don't know maaliif akka hin beeku. Viidiyoo san baay'ee fakkaata. Viidiyoo oofaa viidiyoo baateerta kanaafidha. Saawwi seenaa gabaabaa qabdi waan ta'eef waa'ee saawwaa baay'ee haasa'uun hin barbaachisu si galee. So waa'ee abdii ishuuma qorannee haasa'uu hin qabnu ijoolleen keenya ispeeshaalii. Maaliif nama taraadha dhugaa yoo dubbanne. Ani ukkoo piroomooshinii hojjechaa jirraaf nama kanaaf beeksisaa irra beeki. Gaafa viidiyoo irratti hojjennu nama xinnoo tokko fuudhee isii ol beeksisaa irra beeki. Siigalanii. Chaaminaa siigalaadha yaadi koo? Dhugaadha. Yaa nubadha. So nama akkasii kana tooppikii miidiyaa keenyaa godhachuu hin qabnu. Ishuu dubbii keenyaa godhachuu hin qabnu. Nama xinnaa akkasii kana maaliif hin beeku namni kun ofiisaa hin beeku. At least maal jettee? Hin argine jedhi. Sadagaan jiruu Chaame haasaa yookaan yeroo dhaabadhu haasaa. Amoon hin argine jedhi yoo na dhageessate. Okay, haa ta'u. Okay, amoon yeroo inni dubbatu hin argine jedhi malee baay'ee inni iyyuu arrabsaa ture. Fuula Facebook isaarra yoo dhatte iyyuu waan jijjibbisa baay'ee arguu dandeessa. Amma si jammare inni koo amantaa sanas amantaa kanas miti inni amantaa hin qabu inni zimmedhee wayii nama jiraatu wayiidhanne. Sitti meeraam lachuu wallaaloodhaam horii saawwa sitti meeraam saawwi hin marrataa marga dheedaa seenaa gabaabaa qabama saawwi jireenya isaa keessatti jechuudha. Sila gabaabsee si taasisee beekan. Jarri kun nama wallee maaliif tokko amantii kee keessatti iyyuu akaadaamikaalii ati amantii kee fooyyeffachuudhaaf barumsa amantaa sanaa barachuu qabda yookaan immoo kan biyya lafaallee xiqqoo tokko deemu. Ijoollee kana gara lachuu isaarraa fagoo jiru. Maaliif nama tokko haasaa isaarraa kaastee beekta wanta inni haasa'urraa dubbiin dubbaturraa kaastee waa'ee nama sanaa tilmaamuun sin rakkisu beekta. So kanaafanii waan xiqqoodha seenaa xiqqoo qabu waan ta'eef waa'ee nama xiqqoo haasa'uun baay'ee hin barbaachisu kana siin jedheefi. Kanaafidha utuu hin beeku ta'ee waaqa uumaa isa waaqaaf lafa isan xiqqeessan turan utuu dhuguma xiqqooma ishee xiqqoo beekumsa qabu ta'ee just baay'ee haasa'uun barbaachisu siin jedhee waa'ee jaratti kana. Amma waa'ee zayitiitti deebina isaan zayitii nu jalaa balleessan uummata keenya jalaa zayitii balleessan tun aarsanaan baay'ee. No, waa'ee zayitiitti illee qabitti deebina ta'ee.
Saawwata ta'uu egaa saawwata ta'uu kunoo miidhamaniiru miidhamni miidhama yaa amma yoona isaanillee gaabbuu danda'u miira gaabbii qabaachuu danda'u namni hin deebi'a jennee yaadnu yeroo namni jal'ina keessa deddeebi'u fakkeenyaaf miliyoon dirribaaf fudhannee faayidaaluu dandeenya. So sababa kanaatiif iyyuu namni jijjiiramuu danda'a waan ta'eef yoo lubbuu isaa oolchine rakkoon qabu haa gargaarrullee ilaalcha jedhullee qabaaman. Akkamitti fakkaate beektaa? Hin beeku. Hin beektu sitti namaa qoy. Gargaaru rakkoon qabu yoo gargaarte rakkoon qabu maaliif Oromummaa walitti qabna Oromoodha. Yoo oolchine rakkoon qabu garuu isa amantii gara amantii dhufu maaloo dhimma isaaniiti. I don't care. Akka namaatti immoo namni gaddeef gargaaruu danda'a. Gargaara rakkoon qabu. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf ani wanta xiqqoo ustaazota warra musliimaatiif dhaabu amma akka amantii keenyaatti at least dhufee namni barumsa baratee barumsa fayyinaa baratee isaan booda barumsa tajaajilaa baratee erga xiqqoo ishee waa'ee amantii sanaa hubatee booda isarraa immoo gara doktiriinii waldaa keessa dhaqee sana waldaa attamanee doktiriinii qaba pirinsipilii mataa isheetti qabdi waldaan kiristaanaa sana erga hubatee booda gara tajaajilaatti dhufa. Inni kun dhaqee koo torban lamatti nama rabsuutti ka'ee maaliif amantaa musliimaa keessaa nama rabsi kan jedhu jiru amantii namaa kabajeedha kan kee immoo ni isin kabachiis kan keedha loliidha kan keenya lolin jedhu ansaanii garuu amantii kee irratti du'eedha. So maal siin jechuun barbaade yaa utuu sirreessanii gaariidha utuu dhaabanii. Maaliif waan baay'ee uumuu danda'u ijoolleen kun rakkina biraa uumuu danda'u. Har'a zayitii irratti dhiibbaan jalaa uumaniiru ofiisaa irrattis dhiibbaan uumameera. Bor immoo waan biraa uumuu danda'a beektaa kisaaraa guddaa fidaa ramchaan kun biyyatti.